Guyyoonni kunii guyyoota yaadannoo qabu. Guyyaa nama fuula keenya dura jiru, guyyaa itti Yesuus Kiristoos qabame, guyyaa itti Yesuus Kiristoos fannifamee, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mukatti rarraafamee akka nama abaarsaa ta'ee qullaasaa dhaabatee cinaacha isaa keessaan gaafa waraananii bishaanii fi humnatu ba'ee jedha Macaafni Qulqulluun. Bishaaniif humna inni jedhu kun humna hafuura qulqulluu, humna du'aa gochuu danda'u keessaa ba'e. Barreessaa kana kan barreesse Yohaannistuu barreesse. Yohaannis abbaa mul'ataa, Yohaannis abbaa ergaa, Yohaannis abbaa wangeelaa. Yohaannis inni jedhu kun hedduudha. Yohaannis Maarqos illee maqaan isaa Yohaannis. Yohaannis inni wangeela barreesse garuu bira dhaabatee argaa ture yeroo cinaacha isaa waraanan akka cinaacha isaa keessaa bishaanii fi humni ba'ee haasa'a. Egaa waraanamuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif waraanamee? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif reebame isa jedhuu fi balleessaa yookaan daba biraa qabaate yoo hin taane ilma namaa jiraachisuuf, ilma namaa fayyisuuf, ilma namaaf nagaa kennuuf, ilma namaaf boqonnaa kennuuf waraaname. Waraanamuu isaa kanaan immoo jireenyi akka argamuuf malee waa biraaf hin waraanamne. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 3:16 gubbaatti yeroo baay'ee maal jedhaa? Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa otoo hin mararsiifatiin aaduudhaaf dabarsee gara biyya lafaatti kenne jedha. Waaqayyo kan inni ilma isaa dabarsee gara biyya lafaatti kenne akka inni du'ee jireenya namaaf kennu malee akka inni baduuf hin turre. Kanaaf egaa maal jechuun barbaade? Baga geessan jechuun barbaade. Amantaa Musliimaa, amantaa Ortodoksii, amantaa Pheenxee akka taatan hundinuu baga ayyaana warri Musliimotaa baga ayyaana keenya geessanii, warri Kiristaanaa baga ayyaana keenya hundumti keenya geenya isiniin jedhaa. Akkasuma egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos in dhalate, Maariyaam durbarraa dhalate. Erga Maariyaam durbeerraa dhalate immoo maal ta'ee hin fannifamee? Guyyaa sadaffaatti boolla keessaa ka'ee si'oolitti gadi bu'ee guyyaa sadaffaatti immoo lallabee mo'atee qulfii si'ool harkaa fuudhee gara mirga abbaatti akka ol ba'e Macaafni Qulqulluun haasa'a. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ees akka dhufu dagachuu hin qabnu. Nyaatatti gortanii dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka hin irraanfannee jaalala gooftaatiin isinitti himaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee? Rakkannaan isin nan gaafannee, nan gargaarree, dhukkubsannaan nan gaafannee, beelofnaan nan nyaachisnee, dheebonnaan nan uwwisnee, nan obaasnee, qullaa ta'ee jennaan natti hin uwwisnee jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Gama tajaajilaa keessatti Kiristoos Iyyasuus infiloorsiisaa gaafa laallu warra isaa wajjin karaa deeman, warra isaa wajjin kallattii deeman, warra isaa wajjin jireenyatti galan, warra isaa wajjin ulfina bara baraatti galan akka taanuuf hiyyeessotaa yaadachuu qabna. Hiyyeessi yeroo hundumaa nu gidduu jiru waan ta'eef naannoo keenya ilaaluu qabna. Nyaata guyyaa har'aa nyaannu kanallee maal gochuu qabna? Nyaatota kanallee yeroo itti namoota naannoo keenya jiran, namoota daabboo yookaan waan nyaataa hin qabne kana yeroo itti cabsinee laannu ta'uu qaba. Yeroo itti kana laannu warra uffata hin qabnetti uffata yerootti uwwisnu, warra waan uffatan hin qabne, waan nyaata warra hin qabneef isaan kana cina dhaabbachuun keenya dirqama ta'an isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu, ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Baga geessanii ergaa kooti.